السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أرانتنا فيديو أجايباتي في وان أجايبات قبل سيفلوفي نما خان أسر غرتن كان مكان إسيدا أبسيتو جامتي أبسيتو أصو بلانتون إرهن جين دورا إسين أكنا فكاتشو ترد أبسيتو بلانتون أكمت الرغيسي مالي في الرغهو دنديسي إنيو تو إسير رانجه وانجأو afaan obsituurraahi dhagahuuf jiraattan. Ani obsituutti bilbiluudhaan obsituu waliin haasawee waan isin ummata Oromootti dhaammachuu barbaaddus isiirraa fuudheetiin dhufe. Jalqaba seenaan tun akkamitti akka isin jalqabdee fi akkamitti akka isin dhumtees afaan isii fi maatii isiirraa dhagahuu jiraattan. Diiddi. San duratti daawwattoota kiyya daa'imandii video tana nama jaalattuuf share godhuu hin dagatin. Waan obboleettiin teenya haasoytu kana keessatti gorsa guddaadha argachuuf jiraatta. Akkasumatti waan faamiliin isii haasawan san keessatti gorsa guddaadha argachuuf jiraatta. Namni obboleettii qabu, namni haadha qabu, namni intala qabu video tana share godhaati wal biraan gahaa. Afaan isaaniirraa seenaa isaanii dhagahuudhaaf jiraattan. Kallattumaan نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديدي إردي بنيم ملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبو أبسيتو في أي سوما إسيتي في أبسا ولين هاسودان أكنا فكاتي نولين لغي فدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي جروبي تنخيسة إنيو في إنيو ولين إنجران. بلس غيني أبسا في أنا أحمد دين وجزيرتان. طولة أحمد دين إنيو مال أبسيتو لافتاتا وانو نتي ولد دفنيفو مالي تكفرت. أوكي أحمد دين عبد الرحمن نانجاني. أيه. أبسيتون إسمان تافي خان أيانتو. أمي سيتي في أنا توبليني. اسمه كوفوسون تاني كينيو مرة وجودني من تكا وجودني. أوكي أحمد دين أبليين أمي سيتي في أتجتشون أبليين غراتو كوجتشو. إيه غراتو كوجتشو. ما شاء الله إيه إتوفي أبسان كينياس أكما غرتنغا جروبي تانا نمني نوهي دي ولتنو في دي أكني ميشو تانا بهو كباجي جلت لفاجر وبلي سخين يوبسادا وبساتي سدو غلطو مسنجل أيام الدين اتفوق رب الرجال Galatoon دي فدس qaalii ta'esan if qabdanii asitti kana dhuftanii waan kana nu godhatanii nu cinaa dhaabbachuu keessaniif galatoon. galata irraa fi obsaa fayya. Hayya ammaddiin mee dubbiin obsituudha jalqabarraa eegallagaa eega eeysuma sii tiruu taate jalqabarraa eegalla. Obsituu fi abbaan mana isii haala kamiin haala jaalalaati walit dhufamoo kamitti walit dhufuu danda'an? على جالالاتي ولد فني. Ayyee. وقال سديتني جها برخو ملما في سديد كيتوبياتي على جالالاتي ولد فني. Ayyee. نخاقوني في ولكلني. Ayyee. أتشبودا يرو ديرا ترن إلمو ليرا بينكن نفتنا ما ترني. Ayyee. إيجس بودا يالا غرامنا يالا خن شيكان برا في خن مياتيس ديمني ربين الموس كني في المال لمورتني دير لما قبني. Ayyee. تكو متافوري خان متلما في ديما. Ayyee. yeroo yeroo dheeraa booda garuu sababa hinaaffaa shakkiitiin halkan kana hin rafu bilbila isii kana laaqaa bulaa halkan kana guutuu Ayyee. aguu khasii chaarjii fixate khasii chaarjii kaa'ee kasaa laaqaa bulaa dhimma hojiitiif yoon isii ati hojii walit dhuftellee bilbila kee keessatti erginaan ni haqaa. Ayyee. Khanii haadhaan addaa mucaa abbaasiitii jira galgala
واقي سير جاني كو إركن ولا جلد أخوتي من جلد أخوتي سجلت أكيد فشاتوري أبليس إسي أبليس إسي هايا warri ollaa dhiiroo obsituu mana naqattee jirti yookaan ayyaantuun mana naqattee jirti jaa'ee ulaa nama dhadhee bananii oguu laalan obboleessa isiiti. Inninis fiqqaanfatee gandinis wanta jaaniiniituma qotee yeroo dheeraa inni naafaa waan kana hunda beekigaa eeguma gochuun raawwatame dhageenya malee isiinis dho'isaa turte. Amataa afur shan dura kombolchatti mana kireeffatanii galan mana Najaa Ahmad Jaaniin abbaan mana si Badrii Shaafiiti. Warri sagalee kana dhaga warri kombolchaanii beekan boortii maammeedha. Ollaa dhagalaa turanii. Waan sidii mustaada kiyya eeguma boorteen eeguma isiin tun miidhamte booda dhageenye eeguma inni as dhufe dhageenye. Ijjittuun boortee tanuma gaafa haana dhaamsuu ga'ee ati narraa baastee bar jetteen isiin. Akkus inni natti maal kanaan jiru seete. Mana kiyyaa sirbatti baneetiin sirba dhaggeeffachaa ture jee. Wayitaa sirbiin osoo deemuu Kadiir Martuufaa qaba. Ollaan iyyanii dhufanii ollaan adda addaan jee toora ishaayii kana sa'a lamaa kana. Akkuma dhaqoo isiin lakka miila jittuu mataa isii miila jittuu kaayyatee qabee ija takka qophaan gadhiiba. Isiin ijatee jedha beettee guunuu fi iyyitu warreen olaatti dhaqanii irraa bonu. Wow. Mee Ahmadiin sagaleeteetu jidduun qaqqabame. Ahmadiin sagaleeteetu jidduun qaqqabame bakka inni mataa isii qabee miila jidduu kaayate san irratti of yaa'ee. Miila jidduu kaayatee qoba lameeniin ija gadhiiba ijaan si beeysa jeeni. Akkasitti ijati jedha beektee guusiin iyyite ollaarraa Najaa namni jaamu itti dhadhootee irraa banuu dinnaan boortee kanatti dirmachuu dhaqanii boorteen itti fiigaa dhufe irraa baasi jechuu amma duraa'u yaa waan yeroo dheeraati mukaatu nu dheeyyettee nu dho'isaa turte nuti mukaatuun na dheeyyettee dho'isaa turte nuti quban qabnu kana. Okay, Najaahan tuni ollaa isiitii jechuu ollaa isiiti. Haadha mana kireessiteeti. Mooraa isii galan. Okay. Mooraa isii galan kireessiteeti. Mooraa Najaa tanaa galanii. Agguu maali jennuun gaanuti mukaatu agguun gadiin baajoo warri khirraatu na dheeyyachaa turte. Boortee kanaatu deengadda hundi isii tana laalu dhufe istirii tanallee nutti hime nuti quban qabnu. Yeroo muraasa as akka hinaaffaadhaan bilbila fuudhee isii dararu kana dhageenya jidduu gatteenya akka faamilii teenyaa asoo inni aboo inni kun dhukkuba waan sidibugaa waan shakkii tanaa fi hiraarsuu kanaan alatti waan manyaatanii ijoollee naakamaan dhayitunuu rakkisaa ture. Gatteenyaa asoo inni waaniin raashina manaa ittiin bituu fi waaniin ati ittiin si wallaan Sheekhalii fallaanaa ni beektanii. Isa bira geesseetiin si wallaan fudhadhu kottu jeeni. Natti hin deebine waan nyaataa mitumaatu akka faamilii godhee fi kaanis si wallaanaa kottu jeeni nutti hin deebine. Isiin cinqamtee nuti isiidhaan lollaa gurbaa kanatti dhaadhu wallaanii jechaan isiidhaan lolla. Eegas booda isiin deemtee gara Dirreedawaa deemtee achirraa abbaa isii fudhateeti Dirreedawaa irraa galche. Amboodarra akkanuma rabbi na beeksiseeti wanni kun akka dhufu taa'u rabbi na beeksise. Namni kanaa nama ajjeesa. Ani isin jidduu taa'ee walitti isin hin raarsu. Garuu obboleessaan siif ta'a isiin eeganatti si fidde atiis obboleessa kiyya. Kanaaf tan biraa xiqqoo takka laalatu isiin fuusisaa hin jeen jechuu boodarra. Jeetiin dibeeni eegas gaa rabbiitu gubina kanaaf isii mijjiisaa ture waan ta'eef akkaataa itti araarfatee galan beene araarsee gale namaan karaa irratti bakka hogguu isiin hojii hojjettee galan tun silaa nagalchuu baatte ta'a siidiitti naqanii miijaan saahiba isaatiin silaasi galchuu baatte ta'a siidiitti naqanii jeeni gurbaanis kana hunda booda kana dhageenye namnilleen isii dhaamsa dhaamaa ture gurbaan kun sijjeessaa gurbaa kana firraa hiichaanii ture yoo rabbiin kiyya nan murteesse humaan qabu
bakkaan itti isa dhiisee deemuun qabu abbaa ilmaa khiyyaatii yoo rabbiin nama murteesse immoo homaan qabu jechaanii turtee eegana oguu dhageenyu beekte. Eegas guyyaa keessa halkan sa'a 9 fi cinaa azaana duraati yeroo gochi kun raawwatamu guyyaa 15 baatii 5 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan azaana duraati asiidii kana kan itti naqe. Wayita asiidii kana itti naqu isii rafuu jirtutti naqe galgala isaa fi isinii fi ilmoon siitii soluma jala rafan firaasha takkarra. Eegas booda gabbee ulaa isaan duubaan itti cufee asiidii kana fidatee bakka itti dhokeesse fidatee itti naqe. Mataan kun oguu balbalee aarifee xiyya mataan na balbalee gubadhe maaliin ta'ettee guusin eeyyitee isuma kana qabattu waan gubattee miti ganaadhaan gubaa jee ijamma dhaamte tana wanti harka kaayatee qubaanii keessa baase. Oguun ija takka firraa ija takka dhokeef. Ija tana jechuun daawwattootaa fi hordoftoota qaceellotti ilaalaa. Ija tana goontii kaayateetiti goontii waan kana isatti hin baafne kaayateeti ija keessa dibee jaan ijaan si dhaamsaa jee. Ayyu insaani nama akkaminne oofameen wajji. Satteeti takkitti harka tokkoon isa qaba harka tokkoon ija qabatteeti ija keessa qubaadhaanii ija madhaamte tana qubaan keessa baase. Achi gaa haane oguu isiin irraa darbitee holaa bantee gacceetu waan harkatti hafe duubaan itti facaase amma madaan gama duubaa sun. Ne mul'atte mataan isii kamalee foonirraa ka'ee jira. Lafeen mul'ata mataa isii. Lafeen mul'ata. So eegas manni keenyaa fi bakkeen isaa kireessinees waluma bira jiranii. Gangalattee mana keenya eessuma kiyya gubadde aarifeen asiidiin na gubeettee biraazarii kanarra xiqqaa jira abbaas jaaniini. Insaan oguu hulaa bananiitti goxoriyaan ifaanis hin jiru isiin gangalachuu jirti achi fudhanii siraa manaa himaa buufata magaalaa Malkaaraa fugeessan achirraa riifar jaariini hospitaala Haramaa Yuunivarsiitii caffee harmee biraanchii kana fidanii. Eegaas dhuftees gaa miidhaansi haalaan hamaadha ture. Lubbuu isii baraaruudhaaf waan hin godhin hin qabanii dhiiga hunda fixattee dhiiga yuunitii 10 fudhatte amma haga ammaatti haganaa fudhattu malee dhiiga yuunitii 10 jechuu gaanii beeytanii. Dhiiga nama 10 jechuudha dhiiga yuunitii 10 fudhattee jirti. Opereeshina taraa 2 seentee taraa takka madaalee qaama gubate sun irraa kaasanii taraa lamadaa giraaftingiidha dalageef dooktarriin ganama sa'a 3 seentee galgala sa'a 10 takkaa fi cinaa dhabbaatee achuma keessattuu dhiiga yuunitii 3 fudhattee akkasuma wajjin dhiigni hedduun irraa yaa'ee jiru lubbuu isiitiif sodaachisaa taanaan opereeshina addaa dhaabe dooktarriin. Amma opereeshina marsaa sadaffaatu mee Ahmaddiin hangi isiin silaa haakima seentee haga ammaan tanaa taa'u jirtu yeroon hagam takka maallaqa diila kana hoo eenyuutu baatii fi meeqa? Baatii fi guyyaa 20 keenyaa maallaqa yaa'u anis hojjetaa mootummaati obboleessa kiyyaas akkasumatti hojjetaa mootummaati. Wooma isii qabnuuni wallaanaa jirra kaan ummata kombolchaa miskiina rabbiin jazaa isaanii jannataan haa kafaluu fi haguu dhufanii nu laalan kan qarshii 300 kannu kan 200 kannu kan 500 kannu wooma isaan nu kakkannan tana walitti qabneeti qorichaan bitaa fi jirra. Akka hospitaalichaatti immoo hospitaalichi qorichuma alarraa binna malee kafaltii takka wallahi billahi nu kafalchiisutti hin jirani garaa laafaniituma obboleettii teenya jaanii. Manni amma isiin keessa ciistu VIP jaaniin VIP kana abbaa qabu kafalatee ciisa. Narsoonni asitti guyyeetti ekersi godhu maallaqa kafaltaaf dhuunfatti isaanii fi sirees kafalutti hin jirru. Narsoonninis obboleettii teenya jaaniituma nuu dhimmamanii peeshantii biraatiin addatti mucaa tana tajaajilu jiranii. Rabbiin jazaa isaanii jannataan kafaluuf kaanis waan ifii fadhu rabbiin isaa naa badhaasu maaliif jennaan namni naman galatoonfanne egaa rabbiilleen galatoonfatu. Qoricha wallahi ummanni kombolchaa hedduu galatoomaa dhugaa rabbi galataatu isinii malee ummata gara laafeessa ummata ammallee micoota na bira dhaabbachuun dagatinaa please. La ilaha illallah.
ما باي قريتش قالي على مرة بناجو الهوسبيتال انجرو ما أمدينك يجدو ونني زغافة قربان انت لتيسن أكنا قد خغرتي سلا إسي جارتي داف قبو خوني هغا أمان تنا تغنى موتم ماجلا أولي موهن أولي إيسا جيرو يون أولي هن أولي information نجرو تربال لما درا غرا سومالي خانا قديمو جرو جيجيغتي مولتي جاني تراني GPS دان سلكيسا تلفاني جيجيغا مولتي جاني تراني برازرين كي أنا أسي دم فياتي نردفوان تيف دم سيراتي كابيجيني إني بوليسي وانا تشيف رتني جيجا غيس أولاني بولاني واتكربني قلاني أما ما ودون قيا سدي ديرتمو كيني على جري جتشجرا أوكي جدونين إلمان أوروموخ الدنيا رجلو خان هندت واي مبرباتا دبدا وتوتا في هردفتوتا غربا خنا فوتو إسا أكما ما سرقرتن كان بليز بكا جرتانيتي بيا جرتانيتي غربا خنا موتما بيا جرتاني سانيتي نفكنا فيديو تنا أغرسيسا تنافين إسنين جاء فيديون تم بكا إيراغي هوك أبدي نمني هندي خيسا في دوبا ولدتي إرغوك أبدي غربا فوتون إسا خنا فكات غربا خنا بكا غرتانيتي مكان إساتيس أكمان جلت إسني برئيسا جرو خنا ولدتي إرغا موتما بيا جرو سانيتي قبسيسا غربان كن رفي حقن انتلتنا بهوك أبا حقن انتلتنا بإذن الله إن شاء الله تعالى نبها إرقم الرب صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا جي للا خيسة خيري والإفداما جي نام سإساخ إرابوداتي للا نزلما منقب حقن انتلتنا قوتو في قوتو تبهو في جراتا لا شك فيه ولا غبار وننا موس نتل أمدو بليس بليس هدرا فيديو انتون بكا هندا والقهو قبدي namoota garii kan gartee inni faan bira jiru ka viidiyoon tun isaan bira ga'inii jira tanaaf please share godhaa akka nama hedduu bira geessu taasisa akkasuma diiddi ammallee gurbaa dhiyoo tana South Africa keessatti haaluma amma isiin gubatte kanaan gubate namni hundi arkeeti jira ummanni gartee amaaraa akkamitti akka dirmatee gurbaa san dhaqqabee fuula isaa ka duraanii deebiseef إن شاء الله أرمو إسنلين أمة هنافي أنتي انتلتنا نمني كانت دو إجتشولا جرخين نمني كانت دو إجتشولا دوبا أرمو كأنة تنسين الرابر بعد انتلتنا إن شاء الله تعالى فدي ربيتين أرمون نمني مليون جهاتم يوني في شلنجي بوسي شلنجي توب إيايو بوسي والله انتلتنا فياسي قوتو ديبسو دندا ummanni amaaraa san tiktok irratti akkamitti akka gurbaa san gargaaran nuti ni hinaafne wallahi ni hinaafne ummanni keenya eessa jira mee paawara keessan tokkummaa keessan intala oromoo tan gartee kana taate tanarratti nu gargaaraa nu garsiisa namootan garii miciyoo tana fayyaan isii deebitee bareedinni isii deebi'aaf jettanii khayyaaddan eeni deebi'aaf wanni hin taane hin jirtu bareeddee akka gaafa duraanii daranitti deebi'uu dandeessi garuu ammoo wanni isiin isinirraa barbaaddu kunoo obboleeyyan isii eeysumman isii eeysuma akka obboleessaa kan gartee waan damooza isaa fudhate hundaa'u isii irratti baasaa jiru akkuma amma isin sagalee dhageessan kana wanni isiin isinirraa barbaaddu intala tana bakka jirtanii gargaarsa isiin wallaansa itti wallaanamtee fayyaa isii deeffattu lubbuuti yana baraaraa isiniin jechaa jirti obboleeyyan mee duba sittiin deebi'a ammaddiin ummanni nu dhageeffachaa jiru hungaa haala kamiini gargaarraa akkamitti arkachuu dandeenya isii hoo maaliin gargaaruu dandeenya warri jedhan laata dhiiroo sagalee isii too dhagahuu ni dandeeyanii mee ammaddiin sagaluma obsituutu rakkoon qabu sagalees ni dhageessisaa dura garuu waan takkaan jechuu barbaada hamzaa fayyada na dubbisteefu dubbii fida jaani nuti eegaa seenne akkumaan jalqaba dubbadde baatii fi ji'a lama baatii fi torbaan sadiif deemna baatii fi guyyaa 20 guyyaa hanga kana keessatti
nama Oromoo taane Oromoo bira hunnee Islaama taane akka nama kophaa dhalatee nama qabnetti ilaalamaa turre. Hogguun kana turuu jettu kan South Africa sun dhage hedduudha qalbiin nu cabte. Abshir. Wallahi silaa nuti saba biraa taane yookaan Oromoo taaneetu amantiin teenya tan biraa taate namni kana lafatti nu laalu hanga jaa'u ta'e eegaan irra geem garuu tola rabbiin kiyya nu oole jaatana lubbuu baraaruun. Hammana Oromoon abdii walirraa murachaa jirti jechuudha jara kan. Please and please haa gargaarru. Numa kanaa jiraachisee walirra nu jiraachisee tajaajila hanganaa harkachuun tola rabbii kiyyaatiin alhamdulillah yeetiin waan dhageeme hundarraa deebi'ee. Alhamdulillah. Kanaaf ammaas wooma rabbiin kiyya fideetu ta'a malee wanni ilmi namaa fide abadan hin ta'u. Akka aarifeetiin waan hamaadha dalage garuu rabbiin kiyya tola isaatiin akkuma Nabi Ibrahim bardan wasalaamaa godheefitti mucaa teenya tanaan akka nam takkaatti hogguunni asiidetti naqu aannan jala naqeeti malee silaarra lubbuu siitiin hin harkannu. Kana hunda rabbuma kiyyaatu godhee akka ummata kiyya bal'aa na dhaga'u jirutti wanni inni an itti dhaammadhu takkaffaa wanni inni an waan kanarraa baradhe namni ilmoo dhalaa qabu obboleessaas haa ta'u abbaa manaati hojii hoggoo loltu hadaraa yoo rabbi sodaattan daftaniin galchina mucaa teessan dhaggeeffadhaa hin lolinaanii dhaggeeffadhaa mucaa teessan waan isii mana baasu dhaggeeffadhaa dhalaan akka jibatti mana dhiisteen deemtu dhaggeeffadhaa isii jennaan nutu harke miidhaa isiidhaan lolanii mana deebisu bu'aa isaa nutu harke waan ta'eef hin lolinaanii hadaraa rabbi sodaattan dhaggeeffadhaa gatteessisaa isii haaseessaa dhaggeeffadhaa rakkoo isii furaa malee daftanii namni huccuu uffatee hundi nama eettanii haasaa isaatis dhageessanii galchinaan ja'a. Haasaa isaatis dhageessanii galchinaan ja'a. Sagalee mummuramaa jirtu sunitti namni dirmate ijji takkitti nama dhaamte ja'a. Haasawa isaa dhageessanii hin galchinaa haasawa gartee gurbaanaa galchaa jiru kan micoo teessanirraa waa hubadhaa wallahi dhaamsa ajaa'ibaa isanii dhaame waa hubadhaa. Tetunu hin dhaamtu inshallah. Kanaas rabbuma kiyyaaf fedhe yoo dhaamuu fedheesi waan inni fedhe fudhachuu danda'a alhamdulillah. Ammoo wanni abdii rabbii kiyyarraa qabu ijjummaan dhaamte jaantunu ogguun isii dubbisu ifaan natti ni seene jetti. Ifaan eegatti seene dhaamuu sii tana guutuu fudhachuu hin dandeenye yaala bareedaa yoo harkate rahmanni rabbii kiyyaa yoo itti hidhaame du'aayin ummata bal'aatis ni jirti waan ta'eef ni fayyiti waan jiru abdii qabna. Ta'uu baatus bakka teessotti rakkoo haasaa oolurra ogguu xiqqochi siixee yoo rabbiin sagaleetu jidduun nurraa dhaabbate dhiifama. Jiru if dhaga'ee nuufis dirmachuu jira. Baay'ee abshir. Turri deeman balleessu akkuma jaan ammatti namni keenya hundinuu bakka jiru sossa'ee miira addaatiin sagalee jala ammaaf isillee sagalee isiitillee isin dhageessisa yaa'u hedduullee wanta jechuu baattu xiqqashoo miila bakka foon irraa fudhan miila takka sarbaa guutuu foon irraa fudhanii jiran ammaan tana suniitu dhukkubu jira sagalee isi numa dhagee'a xiqqashoo. Tole ayyee. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsitu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abshir obboleetti teenya rabbi obsituu si haa godhu. Mee ummata kee kan Oromoo bal'aa guututti maal himta? Mee maal jetta? Maaliin akkasi bira dhaabbatan ummanni kun nama gartee akka keetii kana tahee fayyaa isaa bareedina isaa ka duri deebi'eetu jira. Ummata kee ka Oromootti atoo maal dhaammatta obsitu? Ummata Oromoo diwaanii ta'uu qabu garuu waan isaan anaaf yaadan qabanii meeshaarree waan isii dhaafneetu maa jaanii yaada waan qabaniif waan isii kana ni fayyate jaan
نامو وانتن ديونا جنار أبد عين جان قد وانتن دوخة معلق أنتن دوخة واهم دانتن دوخة دنتيتي نوال الدامي واهم دانو جنار أبد عين جانا Tole. Akkaataan itti si cinaa dhaabbatan akkaawuntii baankii ka afaan keetirraa dhagahuu dandeenyu qabda. Ani qaamaan tana namni ol naqamee kan naqabu jireessuma kiyya kana. Haya. Isa kana ani waan takka hin qabu antanuma isaa sanirratti yoo godhamees bareedaadha. Akkana tole eessuma kee akkaawuntii isaa afaan isaarraa inshaallahu ta'aalaa ni dhageenyaa akkaawuntiin as jala maqaa guutuudhaan isiniif keenya inshaallahu ta'aalaa namuu bakka dandeeysanii akkuma sagalee isii dhageessan irra turuun barbaannu obboleeyyan. Obsituu teenya rabbi si haa fayyisu ilmaan Oromoo guututti si bira jira humaan sodaatin bakka arra teesse kana inshaallahu ta'aalaa ni fayyita bareedinni keetis siif deebi'a. Gurbaan sanis qabamuuf jiraata yoo rabbi jee. Abshir jee. Inshaallah yaa rabbi jee. Tole akkasi ammaddiin gama keetiin deebi'a. Mee duba gaa ummanni zaman amma keessa jirru kana ammaddiin kiyyaa namootan hedduun gargaarsa ja'anii baankii ofii warra laxxafuutu jira. Nuti immoo wanni barbaannu bakka kanaan wanni nin akkaawuntii obsituu gaafadhee fi maqaa afaan isiitiin akka amma gartee akkaawuntii eessuma kiyya kana bira taa'u jiru kanatti naanaqaa jettee gaa addunyaan guutuun ni dhageessi akkaawuntii ta'e mee afaan keetiin anis barruudhaan as jalatti barreessa akkaawuntii ta'e tana nuuf je'ime. Hayyee 10,000 76 76 81 81 89 89 52 52 maqaan guutuu noo Ahmadiin Abdurrahmaan Muusaati. baankii noo maqaan isii Baankii daldala Itoophiyaa. Nigdi baankii jechuudha. Baankii jechuudha. Duba diiddii akkuma amma dhageessan kana Oromoon bahaa fi dhihaa tan baharii barraa tan fagoo dhihoo namni sagalee obboleeyyan keenyaa obboleeytii teenyaa tana dhageessan akkaawuntii amma nuti asitti isinii barreessine kanaan piliis gargaaruu hin dagatina. Qarshii takkittiin ati baaftu baatii ramadaanaa tana keessaa dachaa gartee 700 sii dabalamti. 100 yoo baafte 7,000 sii dabalama. Billaahi alayk namni lubbuu takka jiraachise faka'annama ahya annaasa jamiica akka nama addunyaa tana guutuu jiraachiseeti. Rasuul alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan man kaana fi xaajati akhiihi kaana allahu fi xaajatihi nama haajaa obboleeysaa keeysatti tahe rabbiin haajaa isaa keeysatti taha. Aboo waan takka tasi dhibee jira wallahi akka rabbiin haajaa ta'e keeysatti tahu yoo barbaadde haajaa obboleeysaa keeysatti ta'e. Daawwattootaa fi hordoftoota wanni lubbuu namaarra caalan jiru ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam gara laafoon hedduu rahmata dhalaadhaaf godhuu ture. Istawsuu binnisaa'i khayraa nuun jedhu fa'innahunna shaqaa'iqu rijaal. Yaa obboleessa kee dhaamsa ergamaa rabbii ka irraa boodaati waan rabbi si dandeeysise akkaawuntii amma obboleeysi isii ka eeysuma isii obboleeysaa fi eeysuma walirratti wajji guddatan eeysuma garaa tiruuti. Tanaafuu akkaawuntii isaa san tanarratti naquu fi hin dagatina. Qarshii takka maan taane siin dubbisaa jira kana laalaa jiru akka waan nama biraa dubbisu jiruu hin seyin. Qarshiin takkittiin ati isii gargaartu rabbi biratti mindaa guddaa siif qabdi. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سنقي فدا الرجارين سنقي دا ربي صدا داجي أكم ربي صدا تنجنن إرجمان الله صلوات ربي وسلامه عليه أكن جأن أكم ربي صدا تنجنن إرجمان الله صلوات ربه وسلامه عليه أكن جأن اتقوا النار ولو بشق تمرة.
aboo ibidda kana firraa eegaa osoo gartee cinaa timiraatiin illee taate gargaarii jechuu obboleeyyan kee. Tanaaf rabbi isinii haa laaffisu. Mee dhaamsa irraa boodaa obboleeyyan keenya qabanis waliin dhageeffanneetitti jara keenya wanni niin gartee akka wanti jara akkasi gaafadheef bara kana keessa hattuutu hoddommaati. Obboleeyyan insha Allahu ta'ala fiduufiin jiraadha masgiida araattanyaa kadhiyoo tana miliyoonni 37 guurameef ni yaadattan. Maallayni san akka nyaadhamaa jirus asumaan naa quba qabaadhaa fiduufiin jiraadha. Maqaa masgiidaatiin sheekan gurguddaan isin beeytan maallaqa san guuranii eessa akka geessan dokumentii wajjin fiduu jiraadha. Akkana lafa dhiisuun jiraadha. Hangaan an jiru Oromoon hin rakkattu haqni Oromootiis hin badu. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota mee dhaamsarraa booda masgiida araattanyaatiin baanaa beekaa Harar kadhiyoo tana miliyoonni 37 guurameef san maallayni isaa nama isin beeytan sheeka isin beeytaniin akka nyaadhamaa jiru nu bira gahee jira. Osoo dubbiin tun gadi hin baane yoo waan san hin tolchine addunyaadhaan hin gahuu jiraadha. Nama hunda sheeka jettanii maallaqa keessanitti hin kennina. Nama hunda nama gargaara jettanii maallaqa keessanitti hin kennina. Yoo nama gargaaruu feete akka wanti nama san irratti gargaari. Namni lafa Itoophiyaa fi Oromiyaa keessaa gargaarsi itti kennamuu qabu yoo jiraate ummata gartee amaanaa namaa eegu warraan maqaa isinii dha'u kana warra akka Sheekh Amin Ibroodha. Sheekh Amin Ibroo amaanaan namaa biratti hin baddu quufaa namaati qabaataa namaati qabeenya bareedaa qaba namatti namaa dabalu malee nama namarraa fudhatu miti. Sheekh Amin Ibroo yoo taate qabeenya kee kan Ustaad Raayyaa Abbaa Mancaa yoo taate qabeenya kee kan Sheekh Jamaal Aliyyi Abdullaahi yoo taate qabeenya keetti kan maaliif jennaan jarri kun warra amaanaa namaa fuudhee bakkaan gahu. Gurra banaa qaceelloo dhageeffadhaa. Warra qabeenyaas akka quufatti qabu jechuudha. Waan namaatti hin haajaman. Waan kanaa achi ani isiniif hin himu. Warra kanaa achi maallaqa kee kannitee hin booyin. Warra maallaqa namaa nyaatus takka takkatti hin gabbaasuu jiraadha ka maqaa gartee ustaazaatii fi sheekaatiin deemee maqaa namaa nyaatu. Tanaafin akka wanti eeysuma isii asirra isiniif kaa'ee jara keenya. Akkasii mee dhaamsarraa boodaa maal akka isaan ja'anis waliin dhageeffanneeti adda deemnana waliin dhageeffadhaa. Bahaa fi dhiha jiru kana. Wallahi ustaad egaa akkuma beekamutti ani akka mataa ijaatii yoo na fudhatte arra dura nama ta'ala maallayni keessan achisanii deebi'an duba gartee hajjiin isaanii guutuu taate. Isii gaggeeffama bakka hundaa wal ga'e nama keessan biraan ga'aa bakka hundaa wal ga'aa namni hundi gargaarsa isii irratti hirmaachuu qaba. Mee obboleessa keenya obsaa asirratti ati maal jetta ummata ilmaan Oromoo kan bahaa fi dhiha jiru kanaan? Wallahi ustaad egaa akkuma beekamutti ani akka mataa ijaatii yoo na fudhatte arra dura nama alaa gargaaruu ture. Nama cinaa dhaabbachuu ture akka nama tokkootitti akkas takka gargaarsa kana karaa dhuunfaatiin yookaan like akkaataa ijaan bahee wanni niifi uummata Oromoo kana gaafadhe hin jirtu. Akkana garuu arraa sababa obboleettii teenyaa tanaan like akka guruupiitittis ta'ee akka biyyaatittis akka hundaatittu akka dhuunfaatti fudhadhee gargaarsa kana uummanni Oromoo bal'aan addunyaarra jiran biyya alaatiif biyya keessaatis gargaarsa kana gargaarsa hatattamaa kanaan akka nu cinaa dhaabbatanii hospitaala kanarraa illee gara hospitaala fooyya'aa gara hospitaala gilliititti akka nu cinaa dhaabbatanii nu gargaartan jechuun gaafadha. Akkasumatti maasiis warreen godina Harargee bahaa ispeeshaalii warreen aanaa Kombolchaa gargaarsa kana adda durummaadhaan irratti hirmaatanii mucayyoon tun obboleettii hirmaatanii mucayyoon tun obboleettii teenyaa dhalattuu teenyaa dhugaa ilmaan Oromoo hundinuu irrumatti hirmaachuu jirraa wanni takka tarraa booda diinna hin jirtu.
arra rakkoon tun akka waan manan nu galteetiin laallee waan kana adda durummaadhaan irratti hirmaachuudha qabnaan jechuu barbaada gargaarsa rabbiitiin inshaallah. Inshaallah ni taate obsaa kiyya abshir wanni hin taane hin jirtu. Mee dhumarratti bilbilli kee kanuma as gubbaa jiru kana Ahmaddiin kiyya bilbila kee kanaan namni hundinuu si arguu danda'a. Bilbilli kee plus 25 1992 bilbila isaa kanaan qunnamuu dandeessan. Dhaamsarraa booda uummatatti nuuf dhaamime Ahmaddiin. Ani mata fayyadamtoonni waliin dhaammachuu fadhu duraan dursee namuu bakka jiru du'aa akka nu gootaniin barbaada. Maaliif jennaan kaleessa waan uumame takkaasitti himaam zaaqayya. Ayyee. Baatii lama as jirti waan ta'eef ijoollee xiyyaar kun qabeettee boochee cinqannaan hakimoonni misaalaaltuu fi dijaaniitiin fidee. Wallahi waan nama gaddisiisu ijoolleen hogguu dhufte haadha wallaaltee irraa ceete jechuudha ibsite. Kanaaf akka gartee fayyitee ilmaasii ummaan tuni teenyaa beekanii itti maramanii itti dhiyaatan akka nu hojii gootaniin isiniin dhaamaa jechuudha. Kanamoonni ni jiru. Abshir Ahmaddiin kiyya wanni hundi ni taati wanni hin taane hin jirtu fedhii rabbiitiin. Obboleettiin teenyaas ni fayyitii, fayyaan isiitiis ni deebitii fi ammoo bifadlillah eegasii ummata Oromoo abdanne inshaallah eega rabbiitii ummata Oromootii wajji wanni hin taane hin jirtu. Obboleeyyan kiyya kana laalaa jirtan namni gartee haati ilmoo dheessuu jechuu waan laaftuu miti. Akka wanti amma jenne kanarratti viidiyoo tana istoop godhii deemii waan dandeessu ergi inshaallah rabbirraa harkatta. Asumarratti isinirraa gabaabbanna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkasitti daawwattootaa fi hordoftoota isii fi faamilii isiitii waliin haasoyne. Akkuma dhageessan isinitti dheerachuun barbaadu warri gargaaruu barbaadan akkaawwantiin an asirra kaayessaniin gargaaraa viidiyoo tan ammoo bakka dheertuu nama hedduu biraan akka geessan abdiin qaba. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti inshaallahu ta'ala dubbii gartee harar keessatti tahamaa jirtu tan maallaqa nyaadhamaa jiru kanaas gabbaasuuf jiraannam warra maqaa ustaazaatii fi maqaa